كراتيكم جامد يسني No, 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 no. جني قلت له أكاد جني جني سافرت نريد جتون وقال كوسين دي أصير تذكرت جتون جني متى سافرت جتون نعم متي عندك على كوشي يا ولد أسبوع أنا وجي أما ispoortiin gosoonni kanaafuu hirreedhaaf asii fayyada jechuudha. Hirree keessaniif asii fayyada gosoonni akkaatti buuxan kun gosoonni akkanaa kun. No, 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 no. Jedhamu maala? Ispoortiin kun akka jedhamu garuu booda akka deemte isin dhooban ispoortiin kun barsiisan na barsiise garuu ani beeku. Wanti gongoda dhiifama naa godha. Wanti gongoda dhiifama naa godha. Tokko lama sadii afur shan jaha baay'ee ulfaata ispoortichi isaa amma inni kushaabbii ilaalla akkanatti No, 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 no. Io dottore quasi si chiama se un barbarie. Kanaafi ispoortii hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo qorraa kana fa'aa ispoortii gisee hojjettan ho'i isinii dabalama jechuudha. Maaliif baay'ee qorra waan ta'eef kanaaf ispoortii sirriitti bareechaa hojjedhaa isiniin jedha. Inni biraa immoo qaama keessaniif illee ispoortii sirriitti hojjedhaa jechuudha. Ani baay'een beeku kanaaf jechuudha. Kanaaf ispoortii hojjedhaa sana. Mis ispoortii sammuu keessa nama ispoortii gosa meeqa jira sila hassaaban jira. Ispoortii ajaa'ibaa hojjenna jechuudha. Kunis ispoortii nama gaasa. No, 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 no. Ispoortii keessa hojjetan garaa hojii isin ta'u ishee baastu. Karaan irratti dhiisa. Akkas isiniin jedha. Diina ofirraa ittisuuf karaa ta'etu injiramni isinii loluu kan deemu tokko jechuudha. Jinni iyyuu ittiin ofirraa hidhuu dandeessu akkaatti qabattanii jettuun jinni iyyuu jechuudha. Jinni mataa isaa ofirraa ittiin ariitu jettuun waggaa kuusin didee asirratti agartanii jettuun jinni mataa isaa ofirraa ariitu jechuudha. Nama miti. Akkaatti qabdanii jennaan nama akka riimootitti gargaartuun jechuudha. Akka riimootitti ispoortii gosa baay'eetu jira. Gosoota kan biraa isin argisiisa. Amma na eegaa isiniin jedha. Kun ispoortii isa itti aanu jechuudha. Yaa rabbi ta'ee ispoortii isa itti aanu.
ispoortiidha. Ispoortii isa jalqabaati. Yaa Rabbi. Kun ispoortii isa jalqabaati jechuudha. Akka tashkaraakkaruu dandeenyu jechuudha. Kanaaf inni kun qobaatiidha. Inni kun qobaatiidha. Kana gaafa kanatti deemtanii irraa buutan qobatiin keessan kabsinii jedha jechuudha. Kabsinii. Kanaaf isa kanatti warri akkanaa gabaabinni isin rakkise kun itti fayyadaman isin jedha. Oh my God. Anadha kufee isin tutti gaafatama. Qoodan akkasii jiru. Ani isiniif jecha malee wanti kana nagee wachiisuuf hin jiru. Kana mana yoo itti fayyadamtan baay'ee isin jedha. Akkas hordoftoota kiyya tokkicha mee kushaabbiitti deebinee jechuudha. Har'a tokkoon hojjedhee boru lamaan hojjedha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa na of galchaa'e fataa jechuun barbaade isinillee fataa gochuun barbaade isuma dhugaa dubbachuudhaaf ispoortii hin danda'uuni. Garuu ispoortii hojjetanii baay'ee gaariidha. Qaama namaatiifis warri qal'ina barbaaduufis yeroo qorraa kana fa'aa keessattuu ispoortii yoo hojjetan baay'ee natti fuulee jira. Dura baay'ee jechuun qara baay'ee natti qorree jira jechuudha. Kanaaf ispoortii hojjedhaa. Ispoortiin barbaachisaadha. Isin jechuu jaalladha. Na of galchaa. Tarii wabiin akka maaliif akka daa'imaa taateen jechuu dandeessanii murahaa jechuun barbaade beektanii. Zanaa fataa jedhan san jechuun barbaade. Na of galchaa. Hedduutu akkasiin jaalladhaa. Hedduutu akkasiin kabajaa. Chaanaalii koo laayik, sheer, sabiskiraayib godhaatii jajjabeessaa. Na bira dhaabadhaa isin jechuu barbaada. Warri natti muffatan yoo jiraatan tarii gochaan koo har'aa isin muffachiise. Warri ifa akkatti bohaartan abdiin qabaatan keessa yoo isin muffachiise lafaa ka'een ifama isin gaafadhaa. Na of galchaa. Isinin jaalladhaa. Isinin kabajaa. Hundumti keessanuu turtii gaarii qabaadhaa isin jedhaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa. Dhugaa kanaan duras laayikiidhaan, sabiskiraayibiidhaan, koomentii jalatti yaada ajaa'ibaa wanta nan hojjechaa jiru kanarratti keessaayyuu seenaa goototaa irratti baay'ee hundi keessan dhugaa jabina naaf taatanii jabaadhu. Wabii hojii bareedaadha. Seenaa gootota Oromoo akkasitti baasuun waan bareedaadha. Dhalootatti darba jettanii na jajjabeessaa bareedotaan dhugaa koomentiin keessan ilaalee akkan jabaadhu na godhee jira waan ta'eef. Kanaaf naaf galatoomaa, ulfaadhaa, kabajamaa. Anis hedduu takkan jaalladha hordoftoota kiyya. Egaa har'ammoo wanta kanatti bu'aaraa rahaa ta'aa isin jechuun barbaade. Asumaan turtii gaarii isiniif qabaadhaa. Akkasiin jaalladhu isinitti immoo dhufee jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasiin jaalladhu isinitti barsiisuun dhufee. Waan agaammoo natti lafaan turtanii filatama. Baay'ee tokko dadhabeen jira dhugaa ispoortii hojjedheen beekuun kun kubaa jira. Kamiifuu boru dandee lafaan ka'uu nan beeka waan ta'eef akkasii mee tokkicha akkas hordoftoota kiyyaa turtii gaarii baay'ee isin jaalladhaa. Baay'ee.